Egaa kabajamtoota daawwattoota kiyya walitti deebinee jirra. Viidiyoon inni sadaffaadha. Eegaan lookeeshina kiyya bakkan jiru na beeksisee saatalaayitii kiyya bakkaan jiru argee ijaanis arguu danda'e maal godhuun qaba? As dhufeen iddoo kanatti deebi'ee maaliin godhuu qaba jechuu iddoo bakka kitaabaa kana dhufee maaliin uumuu deema amma? Leeyarii yookaanuu attribuutii 33 san uumuuf jechuu information akka kennuuf. Zeen as dhufeen as gaafaan kilik godhu iddoo kana gaafaan as dhufee kilik godhu akkana naaf fida. Akkuma reefu waliin jenne baakgiraawundii fida, tiraak footoo jee fida, fiiltar jee fida, maapileer jee fida jechuudha. Ani amma kaniin barbaade garuu maali? Kaan sirreeffadheen jira, kana sirreeffadheen jira waan ta'eef amma asiin barbaade. Maapileer isa kana fuuldura deemeen eessaan tuqa jechuudha. Isii tana al takka maal godhuun qaba? Tuquun qabaa jechuudha. Isii tana gaafaan tuqe akkana naaf fida. Dila kanaa jira jechuudha. MB taayil, sheep faayil, paakeej, JSON, KML, online, WMS, GNS isaan kun hundi faayidaa adda addaa qabanii isin ammoo faayidaalee isaanii hunda maal godhuu qabdanii takka tokkoon itti buutanii yeroo boqonnaa keessanii yeroo waan hatattamaa kana fixnee booda hunda isaanii faayidaan isaanii maaliif asirra taa'e kan jiru laaluu qabdanii jechuudha. Zeen ani amma isaan dhufee tuqa asiin kanaan barbaade jechuudha. Zeen dhufeen isa kana gaafaan tuqu naa ibsee jira. Maal naa ibsee jira? Leeyar jaa, jiyoomeetirii taayipii jaa, siimbool jiyoomeetirii siimbool jaa. Zeen waa sadeen kana sirreeffachuun dirqama naaf ta'a jechuudha. Zeen gaafaan kanarra godhu kana maal godhuu qaba? Akkaatuma seerri addunyaadhaa yookaan AUDR'n nu kannee jiruun koofiileezaan 4 hektaariidha jechuudha. Lafti sun hektaara 4 gad taanaan pooyintii maaliif fayyadamna? Pooyintii fayyadamna jechuudha. Yoo pooyintii hin ta'in ammoo as dhufneeti asii dhufnee maal goone jechuudha. Isii kana gaafa tuyne waa sadiin nu jira pooyintii, laayinii, pooliiganii. Garuu ammaaliin itti hojjechuu deema? Pooyintiidhaan hojjechuu deema waan ta'eef saniifuu pooyintii filadheetiin jira jechuudha amma. Zeen jiyoomeetirii taayipii pooyintii eeganaa ta'e inni itti aanu jiyoomeetirii siimboolii kana immoo akkam filatta? Yookaan immoo siimboolii kana yookaan mallattoo kana jijjiirrachuu feeta? Yookaan immoo kalara isaa jijjiirrachuu feeta? Yoo akka tasaa inni kun magariisa ta'e iddoon ati guurtu deemtu bunni sunis magariisa waan ta'eef adda baasuuf yookaan mul'achuudhaaf maal si ta'a jechuudha? Si rakkisaa jechuudha. Zeen kanaafuu bakka kana maaliin godha jechuudha? As niin tuqaa jechuudha. Gaafaan tuqu waa lama naaf fida. Pooyint siimboolii fi laayar kalarii. Siimboolii san kalara isaa irraa si jijjiiruu fi mallattoo ittiin adda baafattu san si jijjiiru. Zeen asiin dhufa. Gaafaan as dhufu akkana gaafaan godhe dila kanaa jira jechuudha. Sarkiil, fiildi sarkiil, tiriyaangil, fiildi iskeer, fiildi iskeer, pilaas, kiroosii jira. As keessaa kamittiin fayyadamaa jettee siif filata. Isaan filannoon keetii. Ani amma immoo fiildi sarkiilii kanaa filadhu. Zeen gaafaan kana filadhee fiildi sarkiilii gaafaan filadhe akkana. Kan itti aanu immoo kalara. Kalara kana immoo akka naa mul'atutti bakki sun akka naa mul'atuuf maaliin godha? Asumaan dhufee tuqa. Zeen kanamoo kamtu irraa sii mul'ata? Kaja'u si gaafata. Zeen ani ammaaf biicaa kanaan filadha. Biicaa kana hoggaan tuqe akkanatti asiin hogguu ilaallu biicaadha si mul'isa. Zeen eessaan tuqa? Zeen okkeen jaanii jechuudha. Okkeen jaanii achi booda wanni hin godhin jiru ammas okkeen jaanii san booddee ergaan chee godhee ilaale kunis kooffiin sirriidha. Jiyoomeetirii pooyintiin sirriidha. Pooyintiidhaan adda naa ba'a. Kalar kiyya biicaa filachuun kiyya sirriidha. Egaa akkas ta'e eessaan tuqa? Adda kaja'u kana maaliin godha jechuudha? Itti bu'uun qaba. Niin tuqa naa uumamee jira. Kunoo akkaatuma mul'atu kanaan naa uumamee jira. Kooffii 4 hektaar kaja'u naaf uumamee jira. Leezaan 4 hektaar kaja'u kun naa uumamee jira. Zeen ergasii ammoo as keessa dhufeen al takka tuqaa
waa 5 tokko naa mul'ata. Move, setting, up, down, delete ka jedhu naaf mul'ata. 5 kana keessaa immoo an kanaan tuqadha yookaanuu seetingii keessa seeneen asii seetingii seennachuun qabaa jechuudha. Isin gaafaan seenu layer seetingiin kun waa sadiif jalaa qaba. Layer name, label field, layer attribute if jalaa qabaa jechuudha. Zeen akkamitti sirreessinaan viidiyoo isaa afuraffaa keessatti walitti agarra.